Tan ustaas. Gaafiin kiyya kiristaanonni maalii fi waan dhimma dubartootaa kana baay'inaan haasawan. Xinnoo quraanni dubartootaa fi iddoon qabu mina cuucaa jennee gati yaadnuu fi warra amanan immoo akka isaan gara keenya dhufaniif. Gaariidha jettu gara sii deebiste. Ayyebba ganaa deebiste. Amma ana sii deebiste sirriitti na dhageeffadhu. Sababni kiristaanonni waan kanarraa dubbataniif takkaa musliimni dubartoonni musliimaadha takkaa waan kana himatanii hin beekan. Dubartiin musliimaadha. Sirni siidhaa waan eegameef sila dubartoota musliimaatti dubbata. Dubartiin musliimaa takkaa cunqurfamtee hin beektu. Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam gaafa duudhaaf ka'an dubartoota sirriitti tiksa haqa isaanii jedhanii Rabbiin illee subhaanahu wa ta'aala haqa qabdi jedhee dubbatee jira. Waa hunda keessa guuteefii jira. Dubartiin takkaa dubartii musliimaadha islaamummaan himattu islaamummaa hubattee jechuudha. Garuu wanni isin kiristaanonni baay'inaan kana dubbataniif maali? Sababni isaadha warri dhihaa Awurooppaan wal qabatee Ameerikaa biyyoonni dhihaa kun walii galattee jechuudha. Dubartoota cunqursaa waan turaniif sammuu isaanii keessa wanni sun hagammaadha keessaan baane sabasiniif jecha wamma dubartiidha oolate. Musliima biratti jira dubartiidha ka oolu jiraasa. Dubartoonni illee ni matu dhiirri illee ni matu. Waan warri dhihaadhaa sun maal gochaa turan isiin dura? Warri dhihaa sun maal gochaa turan isiin dura beektee? Faransaa keessatti jaarraa 19ffaa keessa dubartiidhaaf wannaan akka waraqaan eenyummaa kan kennamne beektaasa kan Faransaa keessatti nama ta'uu siidha shakkina dubartiin jedhamteeti Faransaa keessatti akka waraqaan eenyummaa kennamuu fi didaa ture beekta dubartii. Bara kam keessa? Jaarraa 19ffaa keessa fagoo osoo hin ta'in kamasii kana kun. Takkaan nageenya ishee. Inni qoratta amma kana sii baasuu barbaade. Ingiliis keessatti dubartiin dhageeffadhu. Ingiliis keessatti dubartiin akka gurguramaa turte haada mormatti godhamtee akka gurguramaa turte beektaati. Dhiyoo moo bara durii moo dhiyoo? Fagoo miti waggama 150-200 dura. Namni gurgurtaan nama akka jiru beeka saala adda baaseera jedhee moo garuu dubartiin abbaa warraa dubartii gurguruu akka danda'u beektaati. Ani hin beeku dhugaa dhaggaa dhagee hin beeku ustaas. Yoo ragaasaa qabaattan naa baasa. Siilaadha uumaa rakkoon qabu sii geesse siilaadha tokko uumaa rakkoon qabuuti. Dubartiin hatta wanna wikipiidiyaa irraa banneetu ususitti mul'ise amma kana sii mul'isa waa hunda isaa wajjin. Dubartiin akka godhamaatu sababni kiristaanonni wii jedhanii waan dubartii kanarraa haasaniif baay'inaan sababa duraan cunqurfaa Awurooppaa keessa cunqurfamaa turte biyyoota kiristaana keessa cunqursaa guddaa irratti waan turteef jecha. Erga sani ammoo gaafa pirotestiin wannaadha ka'u kana uummata Faransaayii kun ka'u taqriiban jaarraa 18ffaa keessa jechuudha. Kudha jaffaarraa 17ffaadha ijaarraa 16ffaarraa 17 jidduu kana deemaa ta'in ture gaafa pirotestiin sun dhoohu biyya Awurooppaa kunniin beekii jira. Pheenxeelee jidduu sanitti uumamtee jechuudha. Yoo pheenxee jedhama pirotestiin jechuudha. Pirotestaantii warra jedhaniin kun jidduu san uumaman. Sababa duraan dubartii cunqursaa turaniif sammuun isaanii dubartiin cunqurfamtu jechuun hagammaana keessa jira. Isa kana fidanii musliimarra fe'uu barbaadan. Kana kan cunqursaa ture isinuma. Macaafa keessa yoo deebiteetti ilaalti cunqursaan dubartii tokko lamaa miti. Dubartii gubuu dandeessa. Haa gubamtuu jedha macaafa. Qaama saalaa dhiiraa yoo harkaan qabde harkisiidhaa haa muramuu jedha macaafa. Isa kana maaf akkan dubbannan hin beeku. Macaafa keessatti qaama saalaa dhiiraa yoo harkaan qabde abbaa warraa ishee dabaltee ragaa wajjin nu kenna. Ragaa gaafachaa jirti roobot. Hayya ayyatoon isa san barbaaddaami ragaa hin kennaaf tole. Hundaa'u isin kenna yoo barbaaddanii. Qaama keessa. Okay tamam. Qaama saalaa dhiiraa yoo qabdeetiin jette irraa muraa akka jiru san barbaadde garuu san keessatti bareedalleedha si beekte. Kana keessa murtii barbaade. Amma ragaa see baastanitti. Animmoo. Amma baastanitti hin jedhe.
dubartoonni musliimaa kan isaaniin dubbannee fi tarii gatii Okay. sodaachifamanii fi seedudha gaaffiin koo tokko. Maaliif amma iddoo isaanii irraanfadhe namoonni as jala jiran haalaachuu danda'u. Amma fakkeenyaaf abbaan manaan kee walquunnamtii saalaatiif si gaafateeni yoo seen diddee achi galagaltee nabiyyuunis hin abaaruuni Allahnis abaaraa bulaa kan jedhu jira. Jechuun wantoonni akkasii kun mirga isaanii haasa'uu La gatii la. dadhabanii fi Kuni seenudha. waan naati. La kun yaabbo kan kuni siif ibsa deebi'eetiin siif ibsa. Isa sanii maaliif Nabi Muhammaditu ija abaaraan leen jenneeti sani bareechitee dubbistee jirtu amma sana siif kennatama. Isa san siif kenna naaf obsi yeroo takka. Dubbistee beektaati yeroo sani. Hmm? Dubbistee beektaa bakka sana akka tasaa. Dubbiseen beekaa iddoo isaatuun harkaa badee noottiyyuu qabadeen ture nan barbaada. Garuu wanti jedhamu maanni Ayyee. yoo seenii achirraa galagaltee guyyaa halkan guutuu abaaraa buluudha. Dubartiin yoo seenii abbaa manaa Ayyee seerraa achi siif ibsa galagaltee bareechee siif ibsa bareechee siif ibsa ayyee. Isa san bira osoo hin gahin duramee isa kana dubbisee fi geessa mucayyoodhaaf. Seera keessatti boqonnaa 25 lakkoofsa 11 namoonni lama utuu wal lolanii haati manaa isa tokkoo namicha isa abbaa manaa ishee miidhu harkaa baafachuudhaaf jettee hiixattee saala namicha isa miidhu sanaa yoo qabde saala qaama saalaa isaa yoo qabde harka ishee irraa kuti malee garaa hin laafiniifi jedha. Qorroti irraa godhii jedha harka kunoo dhabama irraa godhii jedha. Harki isii haa citu boo jedhee. kakuu moofaa dhabu. Kakuu moofaa keessadha. Bara Museen giddira kennedha. Kakkuun moofaanii keessanii miti? Kan Israa'eliif kennameedha kunis taas. Keessanii miti Oromoon ilaallatu? Kan barraa'eef qaba. Seerri inni kun ispeesifikaalii Israa'eloonni akkaataa isaa itti jiraataniif kan kennameedha. Waaqqattini. Eeyyekaa. Nu amma Yesuus nu abboomi hin jiraanne malee isaan hin jiraanne. Macaafa. Macaafa akkatuun akkuma itti fufee jira. Macaafa akkatuun akkuma itti fufee jira. Waaqachuu miti. Kakuu moofaan sun gaaddiduu kakuu haaraati. Erga kakuu haaraan dhufe, erga Yesuus dhufe inni darbeera. Kalaas amma isin fayyadu isin kiristaanota? Eeyyoo itti kanaan hin jiraannu kun ispeesifikaalii Israa'eloonni akkaataa isaan itti jiraatanii fi Waaqayyo karaa Musee kan kenneefidha. Isin hin fayyadu jedhee. Jechi seen amma laa akkam beektu ustaas wantooti barreeffamanii irraa barumsa fudhachuuf raajummaa kakuu haaraa wantoota sana malee seera akkasii qabu. Seera kana jabeessuudhaa dhufe moo diiguudhaa dhufe? Raawwachuu dhufe. Raawwachuu jechuun maal jechuudha? Fiixaan baasuu jechuudha. Hojiitti jijjiiruu jechuudha miti? Fiixaan baasuu namni seera sana eegee Waaqayyo duratti fudhatamaa ta'uu gatii dadhabee fi Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo dhufee seera sana guutummaa guutuutti eege. Isa booddee ituma seera eegee jiru isa booddee ituma seera eegee jiru immoo akka nama yakkamaatti du'ee dhiiga isaa dhangalaasee namoota isatti amananii fayyisee gatii cubbuu kaffalee jennee qaban. Seerri guutumattuyyuu Yesuus raawwatee jira kalaas hin fayyadu jechuudha. Raawwate fatsama seedhuudha. Fatsama jechuudha. Jabeessuu waan sana asaddaquutu hin ta'in raawwachuu. Maaliif beektu ustaaz akka wangeelaatti? Waan tokko fatsamu jechuun bare inni nagar tolo bile fatsimu waggu jedhamu. Fatsamu jechuun hojiitti oolchuu jechuudha. Hojiitti oolchuudha jechuudha. Hojjetu xumurii jechuudha. Yeroo takka. Hojiitti oolchiiti hojiitti deebisiiti xumurii jechuudha. Akkanuma. Yesuus wagguu dubbatu seera keessaa fidelli takka yookaan gartokkeen fidela yoo diigamte jedhe yookaan diigamtu yoo jedhellee yoo nama barsiisellee namtichi sun xiqqaataadha jedhami. Kanaafuu seera kana amma diigamee jiramu diigamee hin jiru seerri duraanii kun. Seerri inni kun akka wangeelli jedhutti amma fakkeenyaaf eebbifame Roomee
lakkoofsa 14 irratti isin seera jalatti qabamtan Diigamee kan jira moo diigamee hin jiru dura? jiraattan Nagaa naa kennuun duratti. seerri inni akkas godhi jedhu sana itoo hin ta'ini seera isa karaa Yesuus Kiristoos karaa hafuura qulqulluu dhufeeniiti malee kan nuyi jiraannu seerri inni kan bara Musee kenname sun Seerri immoo Museedhaa sun namni seerri bara Musee kenname diigamee jira moo diigamee hin jiru? diigamuu utuu hin ta'ini ustaas nama isa raawwatutu dhabame biyya lafaa kanarra seerri suni nama waaqayyoon duratti qulqulluu nama gochuu hin dandeenye sababiinsaa namni dhibba seera sana masharaara fi tokko malee Okay, tamam. raawwachuu gatii dadhabeefitu waaqayyo Gaafa seera haaraa Luqaas boqonnaa 18 Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti namtichi tokko itti dhufee Yesuusiin mootummaa Waaqayyo itti galuudhaaf maal gochuutu ana irra jira jireenya bara baratti galuudhaaf jennaan maal godhii jedheen 18 lakkoofsa meeqa? lakkoofsa 18. Ashee waa'ee sooressichaati. Abboommii isaa Sooressisaa miti abboo namtichi sooressiisa sanee. abboommii isaa beektaa hin ejjin hin ajjeesin hin hatin sobaan namarratti dhugaa hin ba'in abbaa kee fi haadha kee ulfina kenni jedhe namichi immoo Maal jedheen abboommii isaa beektan jenneeni maal jedheen beektaa Yesuus hin hatin hin ajjeesin lakkoofsa 18 irra dubbisi.